Agarsiifni miidhaan hanqina nyaataan dhufu hambisuuf akkaataa qophii nyaata daa'ima waggaa 2 gadiitiif sagantaa sokotaa dekilaareeshiniin hojjetamu irratti qindeessummaa waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Aanaa Fadisiin araddoota baadiyyaa hunda keessatti qindoominaan hojjetaa misoomaa fi eksteeshinii fayyaatiin gaggeeffameera. Haaluma kanaan godina Harargee Aanaa Fadis araddoota baadiyyaa keessatti gadi bu'uun hawaasa hirmaachisuun haala agarsiisa nyaata daa'ima waggaa 2 gadiif ittiin hojjetamu irratti hubannoon kennameera. Kunis sadarkaa leenjii qaamota ijootan sadarkaa aanaatti araddoota hundarraa waamuun erga kennamee fi booda sadarkaa araddaatti akka gadi buuteera. Miidhaa hanqina nyaataan dhufu ibsuun keessattuu dhaloota injifataa dorgomaa fi ilaalcha gaarii qabu oomishuuf yeroon kun murteessaadha. Tajaajilli guyyoota kumaa gaafa haati ulfa gaaratti fudhatteerraa hanga daa'imni waggaa 2 ga'utti kunuunsi haadha garaa qabduu fi daa'ima waggaa 2 gadiif taasifamuu qabu xiyyeeffannaa argachuu qaba. Dhaloota bilisa injifataa dorgomaa fi ilaalcha gaarii qabu oomishuun dirqama dhaloota har'aati. Dhaloota gaarii oomishuun dhimma biyya ijaaruuti. Kunis dhaloota dorgomaa kan uumu yoo ta'e sadarkaa dhuunfaatti hanga addunyaatti ofiis ta'e biyyas dorgomaa taasisa. Biyyi tokko biyya taatee itti fufuuf yaadaa fi beekumsi lammiileetiini. Kanaaf biyya ijaarsa isiif dhaloonni hangana hin jedhamne wareegama itti kaffale kana dhaloota hanqina nyaataan miidhame dhaalchisuu irraa wanti nama qaanfachiisu hin jiru. Kanaaf qaamota hawaasaa garaagaraa dhimmicha irratti akka hirmaatanii fi namoota dhiibbaa gochuu danda'an sadarkaa caasaa mootummaatii hanga qaama hawaasaa keessaa sadarkaa aanaatti waamamanii hubannoo waliigalaa akka argataniif gadi deebi'anii sadarkaa araddaatti dhaloota hanqina nyaataa irraa bilisa ta'e akka oomishamuuf gahee isaan irraa eeggamu akka ba'aniif walii galamee ture. Dhaloonni kanaa booda dhufu garuu as keessatti dhalachuu hin qabudha kaayyoonsa. Kan kanaa booda dhalatu maatiin kanaa booda dhalatu hanqina nyaataan dhalachuu hin qabu. Namni hanqina nyaataa qabu ni beekna mana barnootaatti akkamidha waan barsiisaan itti qabachaa oolu. Waan gaarii dhiiseeti waan yaraa jifaa karaa cufaa waan itti himamu hin qabatu diinagdee isaa fooyyessuu irratti hin karoorfatu waa hedduudha jechuudha. Hanqina nyaataatiin waltajjii irra taa'uun qaaniidha. Dhaloota hanqina nyaataa geggeessuun qaaniidha. Araddaan kee keessa jiraachuus qaaniidha. Daa'imman mana barnootaa sana keessa jiraachuun qaaniidha. Kanaaf dhabamuu qaba jechuudha. Hanqinni nyaataa sun dhibamuu qaba kan jedhu san sirriitti beekneeti hojjechuudha. Mootummaan immoo kanaaf xiyyeeffannaa godhee baajata ramadee kan inni ergu jechuudha. Hojiin kun hojii qindoominaatiin keessattuu hawaasni yoo hin gargaarre rakkoodha. Kanarraan kan hafe dhimmi dhaloota baraaruu carraaf dhiyaachuun qabu. Qindoomina sektoraalee qonna oomishtummaa irratti fayyaan sirna nyaataa fi fayyummaa hawaasaa irratti kan hojjetu yoo ta'e milkaa'inni fagala. Manduubee irratti dubartoonni keenyaas oomishoota dhaloota baraaran oomishuu qabu. Qindoominaan hawaasa baraaruun nurraa eegama. Yeroonii fi amma isiin ulfa qabdu san deebira ni baati kara keessan deebitii jechuudha. Antinaataalii san sirriitti hordofuu qabdi. Yeroo afurii ilaalamuu qabdi na fakkaata dubartiin takka yeroo afura san sirriitti ilaalamaa deemuusi isin biratti wanti si guutamaa deemuusaa deenis isin bira dhufee kan sakatta'aa deemu wal hordofaa deemuudha jechuudha amma. Qabne irratti hoo wanna kuduraa manduubbee kana nama hunda biraan gahuu qabna. Dubartiin hundi manduubbeesitti kuduraa facaafachuun dirqama ta'a kan. Oomisha biraallee midhaan gosa takka qofa facaasu osoo hin tahin qamadiirraa misirarraa wanni hin danda'amne hin jiru. Sirni nyaataa dhimma biyya ijaaruuti. Biyya tokko badhaate guddatte kan jedhamtu dhaloota qaroo fi egeree tilmaamuu danda'u yoo oomishiteedha. Kanaaf hanqina nyaataa irratti hojjechuun biyya ijaaruu ta'uu hubachuun gadi buutanii gahee isinirraa eeggamu gahee leencummaa akka baatan isinirraa eeggama jechuun marii qaamota garaagaraa hirmaachise kanarratti kallattii hojii adeemsa milkaa'ina sadarkaa araddaa kaa'uun maricha kan goolaban itti aanaa bulchaa bulchiinsa Aanaa Fadis obbo Abduu Sabuur Mahammadi. Waa'ee hanqina nyaataa dhabamsiisuu qabnaa hubannoorraa jalqabee hanqa hawaasni aadaa kana balaaleffate aadaa nyaataa isaa jijjiiree sirriitti wanti kun jibbamaa hanqa inni ta'utti hawaasa keenya biratti inni kun qaamni irraa sitti argames qaama murteessaa waan hanqina nyaataa kana balleessuu keessatti qooda leencaa taphachuu danda'u. Yoo walitti hidhattiinsa cimaa qabaatu yoo waliin karoorfatu yeroo itti calalamuu qabutti yoo sirnaan calalu waan kana dagannaan alatti yoo sirriitti irratti hojjete araddaa isaa wanni hanqina nyaatarraa bilisa gooneef. Akkuma walii galaatti rakkoo haala qilleensaa fi oomishaa wal qabatee Aanaan Fadis hanqina nyaataan miidhamuudha. Kunis kan ifuun rakkoolee lamaanii
Maarreen inni tokkoo fi inni ijoon rakkoo hubannoo miidhaa hanqina nyaataa beekuu dhabuun aadaa sirna nyaataa isaanii sirreessuu dhabuun osoo qabeenya qabanii hanqinaaf kan saaxilamanidha. Inni lammaffaan immoo rakkoo hongee hanqina roobaan dhufu waggaa waggaatti jijjiirama haala qilleensaatiin dhufu irraa oomisha gahaa ta'e argachuu dhabuun yerootti hanqina nyaataaf maatiif daa'imni saaxilamuun ni mul'ata. Rakkoo kana bu'uura irraa furuuf seektaraaleen dhimmi kun ilaallatu qindoominaan irratti hojjechuun dirqama. Maarreen kanuma sababeeffachuun yeroo ammaa piroojeektii sagantaa sokotaa deklaareeshiniin jedhu rakkoo hanqina nyaataa kana bu'uura irraa balleessuuf qaama seektaraalee mootummaatiin dhufu seektaraalee 6 akka waliin hojjetaniif bajanii ramadamee hojjetamaa jira. Eeyyeen waajjirri dhimma hojjetaa fi hawaasummaa seektaraalee tuqaman keessaa isa ijoo yoo ta'u keessattuu dubartoota garaa qaban qaama miidhamoo ta'anii fi addatti xiyyeeffannoo kennee kan hojjechaa jirudha. Hawwan garaa qaban kan sagantaa seeftineetiitiin deeggaraman keessattuu sagantaa seeftineetii hojii adda addaa hojjechiisuun jijjiirama haala qilleensaa irratti dhufan ittisuuf hojii qabeenya uumamaa misoomsuu irratti kan hojjechiisuu fi jajjabeessuu yoo ta'u yeroo kanatti hawwan garaa qaban yeroo garatti fudhatan irraa eegaleen kunuunsa isaa waan barbaachisuuf hanga da'anii daa'ima isaanii waggaa 2 ta'utti daa'ima isaanii tajaajiluu akka hojiitti qabamee fi kafaltii kan argattuuf waajjirri kun irratti hojjechaa jiran. Haaluma kanaan haati daa'ima waggaa 2 gadii qabaattee daa'imni ishee hanqina nyaataa kan gale yoo ta'e carraa daa'ima ishee ogeessa fayyaa bira geessuun kunuunfachuun manattis tajaajila barbaachisu hundaa'u akka taasiftuuf akka hojiirra jirtutti qabamee fi sagantaa seeftineetiin kafaltiin ishee kan kaffalamuuf ta'u hubannoo hawaasaaf kennama. Haati takka eega gararraa eegaltee gara ulfara eegaltee hanga daa'imni ishee waggaa 2 gahuutti yoo waan kana hambisuu hin dandeenye daa'imni daa'ime sun jenereeshinii itti aanullee sanuma oomishaa jechuudha. Qabdi yoo dhalte isillee gaafa geessee daa'ima hanqa nyaataa sana dhalti jechuudha. Maaliif waggaa 2 gaditti yoo hafuu hin dandeenye jenereeshiniitti illee dabruu danda'a jechuudha. Bunni gargaarsa hawaasaa keessaa illee ni jira akkasumas fayyadamaa seeftineetii keessa illee ni jira jechuudha. Kanaaf wanti isin himuu barbaadu keessattuu fayyadamoonni sagantaa seeftineetii warreen paawuloowwan keessa jirtan gaafa ulfaa'uu keessanirraa eegalee hanga daa'imni keessa waggaa 2 gahutti wanni isin godhuu qabdan wal duraa duubaan eksteenshinii fayyaa bira deemtanii talaallii silaa da'umsaa duraa fudhachuu qabdanii da'umsaa boodallee akkasuma talaallii barbaachisu fudhachuu qabdanii akkasuma daa'ima saniifillee waan daa'ima saniif barbaachisu eksteenshinii fayyaa bira dhaqxanii fudhachuu qabdanii jechuudha. Kun akkama maalitti isin lakkaa'ama jechuudha akka guyyaa hojiitti isin lakkaa'ama jechuudha. Hoggataa misooma sanirraa haftan jee isinirraa muruu hin danda'u jechuudha nama hojjetetti jechuudha. Wanti isin daa'ima saniif gootan jechuudha. Kanaaf asinillee duraan hubannoo hin qabaanne eega gara qabattanii irraa eegaltanii hanga daa'ima keessa waggaa 2 gahutti hojii paawulii warqee hojjechuu qabdanii jechuudha. Deemtanii waan godhuu qabdan san tartiibaan yoo itti deemtan akka guyyaa hojiitti isin lakkaa'ama jechuudha. Wanti hanqinni nyaataa kun waajjira fayyaa qofaan rakkoonsaa furamuu waan dadhabdeef gara seektaroota jaatu waan kanarratti hojjechuu jira. Hawaasummaa tokko kanaaf jecha isin hundinuu waan kanarratti hubannoo harkattanii daa'imman keessan daa'imman hanqina nyaataatiin hubame osoo hin taane daa'imman hanqina nyaataa walaba ta'ee boru biyya tana jijjiiru oomishuudhaaf jecha nu hundinuu gahee keenya baanee waan kanarratti hojjechuu qabnaan jira. Haaluma kanaan sirni agarsiisa qophii nyaata daa'ima waggaa 2 gadii nama hawaasaa fi naannoo isaaniitti argamurraa kan hojjetamu ta'uu ibsuun qe'ee isaaniitti walitti yaamuun bakka hawaasni bal'aan jirutti agarsiifnu kun akka gaggeeffamu ta'eera. Maarreen araddaa iftuu fi araddaa mul'ataa irrattis haala qindoominaatiin ogeeyyiin fayyaa buufata Tuulloo eksteenshinii fayyaa fi hojjetaa misooma araddaa waliin keessattuu itti fayyadama sirna nyaataa irratti ogeeyyiin fayyaa hubannoo yeroo kennan ogeeyyiin qonnaa haala oomisha gosa midhaan nyaata kanaaf ta'u irratti hubannoo gahaa kennuun agarsiifni gaggeeffamu milkaa'inaan xumurameera. Hawaasni keenyas akka isaan asirratti bifa salphaadhaan oomishachuu danda'aniif manduubee isaanii irratti bifa salphaadhaan rooba barattootas hawwanis daa'immanis isaan hundarratti agarsiisa nyaataa akka bifa salphaa ta'een akka oomishamuuf agarsiisa nyaataa qophii addaatiin agarsiisaa jirre jenneeti mul'atu kanatti akka malkeen jettetti gosoota nyaataa 12 olii qophaa'ee jira. Gosoota midhaanii irraa bishingaa, boqqolloo, xaafii, boqqoo kana hundaan atarallee jee akkasuma timaatim, dinnicha akkasii dinnichaallee haa oomishamu manuma isaanii duubatti oomishachuu danda'an kaarootillee akkasuma kurumbaadhaas amma kun waan dheedhii garaa keessatti daa'imaaf amma garaa jabaati hundaaf akka hiikutti kurumbaan ta'eef killeen akkasuma ammas pirootiina qabdi. Midhaan dheedhiin kunis gosa wal keessatti godhamee jira gosa 3-4 olii godhamee jira. Zeetillee soogidda ayoodiiniitis
daa'imaaf keessattuu soogidda ayoodiinii haalaan bareeda. Isa kanarratti keessattuu sagantaa kana walii qopheessaa jirruuf daa'imaa fi haawwan akka ulfooyiterraa kaatee hanga daa'ima ji'a lamaatti caasaaleen adeemsa kun jechuun isaan kanarratti agarsiisa nyaataa yeroo kana nu barbaachisa waan ta'eef biyyoolessaarraa soqotaa dikilareeshin haja'aniin nuti asumarraa hubannee akka sagantaa kana akkuma biyyattiirraa kaafnee waan eegallee jirruuf ammallee bifa adda ta'een gara fuulduraatti hanqina nyaataa ni dhabamsiifnee kaayyoo kana hawaasaa wajjin barumsa hubannoo fayyaa kannaadha. Amma kaarotiin faayidaan isaa beetaaminii of keessaa qaba. Ijaamina ijaarraa nama ittisaa jechuudha. Amma isinitti meetti kunis wanta timaatimii. Kitaniimi kunis dinnichaadhaa jechuudha. Raafuudha garaagarummaa sekoondii 30 itti namaa jechuudha. Kanas ni argitanii kunis aannanii jechuudha. Wanti kun waan fagoo fiddan osoo hin taane waanuma manduubee mana keessanii fi lukkuurra horii loonii aananis loonii irraa harkattanii maatii keessaniif hanqina nyaataa keessaa itti baaftan. Hanqina nyaataa agarsiisa nyaataati har'a isinii godhan. Agarsiisa nyaataa kana gaagizee jennu waan manaa qabdanii jiraami. Boqqolloo jira, qamadii jira, bishingaa jira, ataraa jira waan alaa barbaadan osoo hin ta'in waan mana keessanii qabdan san walitti daayitaniiti. Oowwistanii walitti daayitanii maatii keessaniif hanqina nyaataa jechuun guyyaa kuma takka keessaa daa'ima keessan baasuu ni dandeessan. Guyyaa kuma takka jechuun haayee takka arrarraa garaa godhattee hanqa daa'imni san dhalatee amata 2 gahutti guyyaa kuma takka jedhama. Guyyaa kuma tokkichaa san keessaa hanqina daa'ima hanqina nyaataa hulii booda hanqina nyaataa isinitti hin seenu jechuudha daa'imni san. Harma haadhaa bichaadha. Egaa baatii 6 booda nyaata dabalataatiimi. Nyaanni dabalataa waan maal amma isin hin jee. Hanna qancarrummaan daa'ima maali garaa keessatti eegalaa bara. Eegas booda hanqa baatii 6 harma haadhaa qofa baatii 6 booda nyaata dabalataa amma isin agarsiiste kana goonaan daa'imni hulii hanqina nyaataa hin seenuu jechuudha. Karoora maatii gizee fudhattan daa'imni san addaan fageessanii gizee dhaltan daa'imni ni seena fadhiinnaan isaanii guutamaaf jette isin guddatee mana barumsaa dhaqe hanqina keessaa beekemi kalammadaa dhaltanillee kalammadaa saniif isinirraa hanqina seenuu jechuudha. Natti illee dhaluun hin barbaachisu sababa dhiigaatiin sababa baatiin itti haafuutiin isin amma kanuma dhaltuma san qofa keessa adda baatee san bichaadha. Gin waa meeqaan haatitu jirti sababa mana dhaluutiin. Hadara hanqee isin amma nama muraasa wanni hubannoo fudhattan nama ummata ollaa keessaniifillee akka himtanii waan isin asii barattan kan ummata himtanii akka hawaasa jijjiirtan abdiin isinirraa qabu. Manattis dhaluun gaarii miti dhalaa goromtii hundaa isiitu akka as dhuftee dhaltu. Gorsoo qabdan. Kana hundaa'u wanta amma asirratti magaalaa Binnee fi kana hundasaa takka 2-3 manduubee keessatti oomishamee isa kana sagaruma keessan daagaa tokko lamarraa namayyuu oomishee han fuudhee magaalaan geessine daa'ima isaatiif
danfa keessatti nyaata keessatti godhee akka fayyadamu godhuuf jechuudha. Kaaroot, dinnicha, kurumbaa, raafuu maraa inni kun hundinuu wantuma isin biratti argamu danda'u jechuudha. Namoota mana duuba isaa bakka waan meetira kudhan caalarratti wanta kana akkamitti fayyadama irratti akkam goona waan jiru nuti akka ogeessatti isin bira dhaabbannee mandubbii asirratti kana akka itti fayyadamu dandeenyu godhuuf. Saniif daa'ima hanqina nyaataan qabame oomishuu osoo hin taane daa'ima hanqina nyaataa hin qabne oomishuudhaaf gara fuulduraatti waliin jira jechuudha.